African Social Media Influencer Summit qopheessaa jirtu akka AGT yeroo baay'ee biyya alaatiitti kan importoo jechaadha consultancy softwareist jechaadha garuu nuti hojjennee gara addunyaatti baasuu ni dandeenya. William Last kan jedhamu kan gurbaan Botswana addatti kophaa isaatti hordoftoota gara miiliyoona 53 qaba. Tengeen gara miiliyoona 20 qaba. Waggaa kanaaf waggaa dhufu yoo biyya keenyatti qopheessine waggaa sana booda South Africa deemnee qopheessuu dandeenya. Maal fa'aa hojjeta kaampaanii AJ Tech Enterprise? Afrikaa guutuu hundarraati namoota jajjabootaan namoota lama yookaan namoota sadi kan gara biyya kanaatti dhufan. Piroojeektii ati itti hojjettee baay'ee itti gammaddutti boontuu jira. Kaampaaniin gurguddoota hanfoormi gochuu, software develop gochuu. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya keessummaan kiyya guyyaa har'aa immoo Injiinar Abdii Xannaa Mootii jedhamu nama dhimma teekinooloojii irratti hojjetuu fi akkasumas immoo yeroo ammaa kana sagantaa baay'ee guddaa sadarkaa Afrikaatti African Social Media Influencer Summit yookiin walgayii bebbeekamtootaa fi akkasumas dhiibbaa'umtoota miidiyaa hawaasaa Afrikaa ASMIS 2026 jedhamu qopheessaa jiran waliin dargaggoo Abdii Xannaa studio keenyatti argamaniiru. Baga nagaan dhufte Abdii. Baga nagaan midda. Akkam. Welcome. Nagufame. Jabada. Akkam. Noor. Abdii Xannaa Mootii baga nagaan dhufte. Galatooma waan nuti Cheers. Akkas kuna. Egaa Abdiin nama teekinooloojiitti ogeessa sooftiweeriiti akkasumas immoo yeroo ammaa kana immoo sagantaa baay'ee guddaa ta'e qopheessaa jirtu. Garuu dursinee namoonni daawwattoonni caalatti akkasi baruu danda'anii fi Abdiin eenyu ijoollummaan isaa akkamitti gara teekinooloojiitti dhufee biyya teekinooloojiin itti dagaagetti dhalatee laataa isa jiru sachumaan daawwattoota keenyaaf akka deebiftu. Abdiin nama baadiyyaa. Dhalatee guddatedha. Kan inni dhalatee guddate magaalaa Arjoo magaalaa jedhamtu keessatti hundumti keenya jireenya baadiyyaa ni beekna barumsa baadiyyaa ni beekna barumsa sana baranneetu kadabarre. Kanaaf kutaa gajallaatti amma iskuulitti achumatti baratte? Achi tokkoon kudha lama barumsaa mootummaatti baranne. Akkati jettee mana barumsaa teekinooloojiin keessatti dagaagee yookaan immoo barsiisaa teekinooloojiin sirriitti deemee maatii teekinooloojiin sirriitti deeman keessatti miti kan dhalannee guddanne jechaadha. Baadiyyaa keessa dhalannee guddanne. Saniin booda carraa barumsaa digirii jalqabaatiin yuunivarsiitii Finfinnee nu gahee sana booda barumsa computer science yookaan immoo computer engineeringidha kan hin baradha jechaadha. Egaa computer science sana keessaa immoo caalaatti waan software engineeringii faayyuu kanarratti focus gootee baratteetta. Software engineerii taate computer science kana keessatti barnoota akkasii kana barachuun kee addunyaa kanaaf ilaalcha ati qabdu akka jijjiiramu si godheera? Baay'ee. Totally. Yaa kanan silasii kaasee jechaadha. Ijoollummaa keenya kaasnee kan nuti fudhataa guddanne waa biraati. Garuu eegii yuunivarsiitii Finfinnee galee computer science baradhee booda addunyaa addaan arge jechaadha. Addunyaan arge maaliin addunyaa nuti hin beekne addunyaa nuti hubachuu hin dandeenye yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf addunyaa nuti ilaalaa turre sun addunyaa dudduubatti hafaa akka inni ta'e addunyaa biraa immoo akka inni jiru hubannoo guddaan alaatee jira. Baay'ee na jijjiiree jira jechaadha. Yuunivarsiitii sana barachuun kiyyas akkasumas computer science barachuun kiyya ilaalcha addaa kan qabaadhu jiru jireenya hawaasummaa amantii waa hundumaan siyaasa illee dabalatee jechaadha. Dinagdee kan kana hunda isaa bifa addaatiin akka ilaalu na godha jira baay'ee na fayyadee jira jechaadha. Egaa akka barataa teekinooloojii tokkotti dhaabbata teekinooloojii hundeessitee Ililli Technologies achirratti hojjechaa turte. Dhaabbilee kana gaafa hundeessitu hojiiwwan sooftiweerii fi teekinooloojii hojii wal qabatanii jiran gaafa hojjettu hojiin ani hojjedhe ammammaatti teekinooloojii baradhee kana hojjechuu danda'u kotiin fakkeenyaaf barataan teekinooloojii weebsaayitii ma tokko gaafa hojjete xumuree addunyaan arguu danda'u iyyuu gammachuutti dhagahamuu danda'u tilmaamuu ni danda'a. Teekinooloojii kana barattee hojiitti jijjiirtee piroojeektii ati itti hojjettee baay'ee itti gammaddutti boontuu jira. Maali piroojeektiin sun? Baay'eetu jira.
kaampaaniin gurguddoota han form gochuu software develop gochuu consult gochuu mootoon kaampaanii keenyaallee expanding possibilities jedhachaa carraawwan jiran yookaan immoo hubannoowwan jiran babal'isuu warreen kana uummata keenyaatti yoo agarsiisne develop goone akka isaan itti fayyadaman yoo goone faayidaa akka inni qabu yoo itti agarsiisne jijjiirama guddaa fiduu dandeenya jedhee ijaan amaneef gara kaampaanii form gochuutti seene sanii booda kaampaanii form goone piroojeektiiwwan gurguddaa dhaabbata dhuunfaarraa miti mootummaarraas ta'e mootummaarraati piroojeektii xiqqaan gurguddaatti fudhannee hojjetaa turre thanks to God successful taanetu kan jirru jechaadha baay'eetti gammanna sanaafis waaqayyoon isin galateeffanna jechaadha. Yeroo ammaa immoo kaampaanii duraanii hundeessite ilillii teknooloojiis akkuma jirutti ta'ee dabalataan dhiyeenya kana immoo kaampaaniin AJTech Enterprise jedhamu hundaa'ee hojiiwwan gurguddaa hojjechuu kaampaanii kana akkamittiin yaadame maal fa'aa hojjeta kaampaaniin AJTech Enterprise? AJTech hojiiwwan gurguddoo kan ofii keenyaati humna xiqqaan hojjetaa turre humna gurmaa'aa ta'een walitti dhufnee sooftiweerota gurguddoo ta'an kan addunyaadhaaf illee bu'aa buusan biyyoota keenyarra darbanii konsaltaantii gurguddaa ta'an maaliif yeroo baay'ee biyya alaatiiti kan impoort ta'u jechaadha konsaltaantiin sooftiweeriinis ta'u jechaadha garuu nuti hojjennee gara addunyaatti baasuu ni dandeenya waan nu dhorku tokkoyyuu hin jiraatu akkasumallee teek eventis gartee addunyaan fuuldurri kun kan teknooloojiiti so addunyaa teknooloojii kana keessatti immoo hubannoo uumuun iyyuu opportunity jiran adda baasanii agarsiisuun iyyuu waan guddaa jaatee fi kanaaf teek event illee kaampaanii qopheessudha jechaadha. Egaa teek eventii akkuma tamma jette dhimmi guddaan har'a akka wal arginu nu taasise tokko immoo dhiyeenya kana ASMIS yookiin African Social Media Influencer Summit qopheessaa jirtu akka AJ'tti anis carraa argadhee irratti hirmaachaa jira. ASMIS maaliif hundaa'ee maalimmoo fidaa kaayyoon ASMIS inni guddaan immoo maali? Akkuma maqaa isaa hubannu African Social Media Influencer Summit jedha. Social Media miidiyaa hawaasaati. Miidiyaa hawaasaa irratti namoota beekamoo ta'anii fi hordoftoota hedduu qaban akkasumas wantoota gaarii hojjetan wantoota gaariis immoo barsiisuu danda'an baraftaanis profaayilii gaarii qabaatanii wantoota gurguddaa kan hojjechuu danda'an dargaggoota akkasii kan itti walitti qabnu jechaadha. Biyyoota Afrikaa hundumarraati kan walitti qabamu biyya keenya qofaa miti jechaadha. Afrikaa guutuu hundarraati namoota jajjaboo ta'an namoota lama yookaan namoota sadi kan gara biyya kanaatti dhufan maal hojjetu guyyaa jalqabaa full summit jira jechaadha. Waliin marii jira. Panel discussionota adda addaatu jira. The future of content fuuldurri contentii uumuu yookaan immoo panel discussion adda addaatu jira. Keessaatii qabiyyee miidiyaa hawaasaa gara fuulduraatti maal fakkaata? Maaliif amma yoo ilaalle AI'n baay'ee deemaati jira artificial intelligence ka jennu. Artificial intelligence kana fayyadamne akkamitti contentii uumuu dandeenya? Akkamittis immoo contentii kanaan dura hojjennu yookaan immoo qabiyyee miidiyaa irratti kanaan dura hojjennu gara qabiyyee gaariitti fiduu dandeenya maaliif ni beekna jechaadha. Namoonni baay'een akkamitti akka isaanitti beekamtii argatan ni beekna. Contentii akkamii akka isaan hojjetan ni beekna. Sanarra dabarree garuu kan hawaasa keenya fayyaduu danda'u, kan addunyaa keenya fayyaduu danda'u, kan Afrikaa fayyaduu danda'u akkamittiin kriitu uumnee hojjechuu dandeenya kan jedhu kan irratti mari'annuudha. Ajandaan lammataa illee ni jiraata jechaadha. Ajandaan lammataa immoo akkamitti tuurizimii illee biyya keenya maaliif biyyi keenya akkuma beektu all tuurizimiidha kan nuti geggeessaa jirru baay'inaan jechaadha. Parsantiin hedduunsaa waan hojjennu promote gochuu hin dandeenyu wantoota biyyi keenya riisorsii biyya keenya qabdullee sirriitti beeksisuu hin dandeenyu jechaadha. Garuu warreen miidiyaa kanarratti beekamtii qaban dhiibbaa uumtotas ta'u yookaan immoo followerota hedduu namoota qaban kana yoo fayyadamne tuurizimii biyya keenya promote goone biyya keenya akka salphaadhaan gara addunyaatti beeksisuu dandeenya, riisorsii qabnu sirriitti addunyaatti agarsiisuu dandeenya, dargaggoota keenya illee barsiifachuu dandeenya jechaadha jalaati. Kan akka isaan hojjetan daarekshinii waliin agarsiisa. Ajandaan sadaffaa ajandaa Afrikaa Yuunitii jechaadha. 2063 ka jennu ajandaan Afrikaa Yuunitii qabatee jiru akkamitti Afrikaa waliin content creatoronni kun akkamittiin Afrikaa waliin ajandaa kanaa waliin deemuu danda'a kan jedhu kanarratti mari'annudha. Guyyaa tokko guutuu bifa kanaa yoo xumure guyyaa lammataa immoo yaa content creator gaafa jedhamu maalinni ni beekta atis content creator majaa taatee fi utaaluu kana barbaadu, taphachuu kana barbaadu, shubbisuu barbaadu, bashannanuu barbaadu. Kana gaafa jennu garuu
bifa seeraaf safuu aadaa uummata keenyaa fi sirna biyya keenyaa eeggateen immoo akka isaan magaalaa kana keessatti bohaaran magaalaa kana ilaalan riisoorsii biyyi kun qabdu riisoorsii nuti immoo gara addunyaatti baasuu barbaannu akka isaan ilaalaniif kan itti haala mijeessinedha jechaadha. Kanuma fakkaata. Egaa sagantaan kun sagantaa baay'ee guddaadha. Daawwattoonni keenyas akka hubatan kan barbaannu sagantaa dhiibbaa'umtoonni miidiyaalee hawaasaa biyyoota Afrikaa 50 ol irraa itti argamanii dhufanii biyya kana ni beeksisu, dhaabbilee biyya kana keessa jiran ni beeksisu, biyyittii kana ni beeksisu, gara fuulduraatti immoo waliin hojii adda addaa uummachuu danda'u waan gurguddaadha kan isaan fiduu danda'an. Kanaaf carraa kanatti baay'ee fayyadamuun nurra jiraata. Egaa sagantaa baay'ee guddaadha. Namoota akkamiitu dhufa hangammaatti namoonni dhufan beekamanii jiru, biyya meeqarraa immoo konfirma godhanii jiru, nama meeqadha yeroo ammaa kana kan walii galtanii jirtan? Ammaan kana namoota gara 70dha. Biyyoota Afrikaa gara biyya 35 irraati jechaadha. Namoota jajjaboo namoota nuti sooshaal miidiyaa irratti beeknu dhugumatti namoota influensii yookaan immoo beekamtii guddaa qaban followerota miiliyoonota 50 lakkaa'aman. Yaa maxxansa kana argaan ture fakkeenyaaf Wiiliyaam Laast kan jedhamu kan gurbaan Bootsuwaana addatti kophaa isaatti hordoftoota gara miiliyoona 53 qaba. Tengeen gara miiliyoona 20 qaba. Mucaan kun baay'ee Yugaandaatti beekamaadha. Baay'ee daa'ima xiqqaadha. Akkasumas Zero Braineriin kan jennu kun immoo Taanzaaniyaatti baay'ee nama beekamaadha. Innis gara miiliyoona 29-30 kana qaba. Brain Jotter jedhamu kun immoo kan Naayijeeriyaa kun gara miiliyoona 35 qaba. Ilaalaan ture walumaa galatti namoonni top 10 yookiin namoonni 10 jalqaba dhufanii isin jettan mataan isaanii maxxansa miidiyaa hawaasaarraas anis walitti dhufeenya waan kana wajjin qabu wajjin gaafa ilaalu miiliyoona 200 ol hordoftoota qabu. Namni 10 qofti miiliyoona 200. Walumaa galatti hordoftoota miiliyoona meeqa qabu warri biyya kana dhufan? Amma yoonaatti kanuti ilaalee xumure gara 310 miliyoona 310dha kan biyya keessaa otoo hin dabalatan jechaadha. Warri biyya keessaa sirriitti hirmaatu. Exactly irratti hirmaatu. Maaliif kaayyoon keenya jalqabaayyuu maalinni dargaggoota keenya akka isaan enerjii guutuudhaan gara addunyaatti dhufan gochuudha. Hanga yoomiitti dudduuba deebinee kan hojjennu gara fuulduraatti dhufnee addunyaa irratti beekamtii guddaa argannee Afrikaa irratti jijjiirama addaa uumuu dandeenyuuf yookaan fiduu dandeenyuuf dargaggooliin keenya sooshaal miidiyaa irratti hojjetan hundumtiyyuu ni hirmaatu. Keessumaatti namoonni followerii gara 200 olii qaban sagantaa kanarratti ni hirmaatu jechaadha. Gaafa kan isaanii kanatti dabalu gara 500 deemuu danda'a. Maaliif biyya keessas ijoollee jajjabootu jiru jechaadha. Kan beekamtii gurguddaa qabanii hojiiwwan gaggaarii adda addaa hojjetanii hojiiwwan gargaarsaa hawaasummaa barsiisuu wantoota baay'eetu jira jechaadha. Yeroota kana select goone sirriitti carefully yookaan immoo gadi deeply eenyummaa isaanii ilaallee beekamtii isaanii ilaallee hojii gaarii isaan hojjetan ilaallee yoo filanne gara miiliyoona 450 gara miiliyoona 500tti siquu danda'a jenneetu kan tilmaamnu jechaadha. Egaa sagantaan kun sagantaa baay'ee guddaadha. Biyya kanaafis dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Akkasumas immoo dabalataan Afrikaaf maal uumuu danda'a? Dinagdee namoota miidiyaa hawaasaa kanaan jiraatanii warra biyya keessa jiranis warra biyya alaa jiran kanas hammam gargaaruu danda'a? Dinagdee isaanii hammam utubuu danda'a? Maal immoo nuu fidee dhufuu danda'a jettee kaafta? Agartee yoo ilaalte sooshaal miidiyaa akkamiif itti fayyadamnu nuti bashannana qofaaf itti fayyadamna baay'inaan yookaan immoo waan dabaatti nu jechuu qofaaf kan fayyadamnu jechaadha. All over Africa biyya keenya qofaa miti waan kun kan jiru. Garuu sooshaal miidiyaa gara dinagdeetti jijjiiree yoo fayyadamuu dandeenya waan guddaa qaba. Promooshinii nuti achirratti hojjennu qofaa miti yookaan immoo biraandii diil goonee kan nuti achirratti fayyadamnu qofaa miti. Sooshaal miidiyaan mataan isaallee nu kaffaluu qaba. Monetization kan jennu ni jirti jechaadha. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii ulaagaa sana hin guutanii yookaan immoo ulaagaa pilaatfoormiin akka Feesbuukii, Tiiktookii, Yuutiyuub, Liinkidiin fi kan biraallee ni jiraatu. Warreen kana kaan hin guutani. Kanaafiyyuu maal gochuudha? Karoora keenya jalqabaa namoota pilaatfoormii kana hoogganan
keessumattuu damee Afrikaa kan hoogganan akka isaan gara biyya kanaa dhufanii paanel diskeshiishinii irratti hirmaatan gochuudha. Kana jechaan maal jechuudha? Tokkoffaa dargaggoota Afrikaatu walitti qabama. Lammaffaa namoonni pilaatfoormii kana geggeessan achitti argamu jechaan bifa salphaadhaan rakkoo jiru waliin haasoftee furuu dandeessa. Sani booda monetaayizeeshinii kan jennu yookaan immoo maallaqa achirraa argamu dargaggoonni keenya hundumtuu dargaggoonni Afrikaa jechaa kiyya hundumtuu akka isaan irraa fayyadaman gochuudha. Kana jechaan karaa biraa Afrikaa dinagdeedhaan utubuu jechaan maaliif miiliyoonota hedduudha doolaaraan kan irraa argamu jaatee fi dinagdee Afrikaa harka baay'eedhaan utubuu jechuudha. Miidiyaan hawaasayyuu madda galii isaanii akka ta'u. Exactly. Miidiyaan hawaasaa mataan isaa akka inni gargaarsa yookaan immoo galii guddaa akka inni isaaniif ta'u gochuudha. Tokko faayidaan isaa kana. Inni lammataa dargaggoottumti kunillee amma yoo ilaalte tokko gamana taa'eetu kan haasa'u tokko gamas taa'eetu kan haasa'u walitti dhufanii gaafa haasa'an garuu hanga dur yaannu olitti hanga dur beekamu olitti waan guddaa uumuu danda'u jechaadha. So interconnecting of Africa's influencer ka jennullee yoo yaanne waan guddaadha jechaadha. Waliin dhufanii waliin haasa'anii waliin furmaata laachuu danda'u jechaan waan guddaa jaateef biyya keenya qofaa osoo hin taane Afrikaa guutuudhaa fi ajandaa guddaa ta'ee akka inni sooshaal miidiyaa irras ta'u normaal miidiyaa irras akka inni deemu abdii ni qabna. Jijjiirama guddaas fiduu ni danda'a. Waggaa waggaan kan inni adeemsifamu jettanii? Exactly waggaa waggaan waggaa kanaaf waggaa dhufu yoo biyya keenyatti qopheessine waggaa sana booda South Africa deemnee qopheessuu dandeenya, Egypt deemnee qopheessuu dandeenya, biyyoota Afrikaa hundumallee jechaadha hunduma tuttuqnee qopheessuu ni dandeenya. Egaa sagantaan kun sagantaa baay'ee guddaadha. Dhiibbaa'umtoonni bebbeekamtoonni miidiyaa hawaasaa irratti TikTok irratti YouTube irratti Facebook fi Instagram, LinkedIn, Twitter yookiin X irratti beektan hedduun isaanii biyya keenya dhufanii biyya keenya daawwatu, waa'ee biyya keenyaa baruu, seenaa keenya, aadaa keenya, sirba keenya waan biyya kanatti qabnu hundumaa akka isaan baran carraa guddaa bana. Egaa isinis sagantaa torban dhufu irratti akkasin milkooftan hawwii guddaan qaba. Egaa dargaggoo Abdii Xannaa Mootii keessumaa gammadaa shoo taatee guyyaa har'aa waan dhufteef nu waliin yeroo gaarii waan qabaanneef immoo galatoomi. Cheers. Guddaa galatoomaa sunillee waan nu afreertaniif ulfaadhaa. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi hawwataa kan ta'e dargaggoo abbaa ogeessa IT fi teknoolojii kan ta'e Abdii Xannaa Mootii waliin kan guyyaa har'aa taasifan kana fakkaata ture. Dhimma sagantaa isaanii African Social Media Influencer Summit yookiin walgahii guddicha dhiibbaa'umtoota yookiin beekamtoota miidiyaa hawaasaa gurguddoo Afrikaa irraa fuuldura keenya torban itti aanu keessatti geggeeffamu irratti hubannoo bal'aa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Gammadaa Shoo kan torban kana asirratti xumuruudhaaf dirqamna. Gammadaa Shoo guyyaa har'aa immoo gara keessaniin kan ga'e ani Gammadaa Olaanaati akkasumas ogeessota Risaa Miidiyaa Daayirektara qophii keenya Antikoo Isaayyaasii fi akkasumas kaameraa fi editingiidhaan immoo Biqilaa Mitikkuu fi Abdii Jireenyaa turanii hunduma isaanii naa galateeffadha. Akkasumas sponsora keenya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoomiin guddaa naa galateeffadha. YouTubeidhaan warri nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya subscribe, like, comment, share gochuudhaan immoo nu jajjabeessaa isiniin jedha. Torban nama torbanii nu haa taasisu. Nagaatti.